الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا تولكيتين إرنوكي سداندي ديريرا يا رب نتي سداندي كان الرتي تريبتي في شركي مغنفن ستي توحيدا نجارك اللي انساف لفتي الرتي نتيسي همسي والغينيوتي الرتي نتيسي همسي والغينيوتي. اللهم صل على رسول الله على خلقه هندا محمد عبد الله صلوات بوسون درك منرتي صلوا على النبي جبيس سرتي صلوا على النبي جبيس سرتي. بغنغان دفتن كيسموني مرتو ولسينا كبدا بك اسني ملتو نرى مكائنا سسيكدا مرتو نياتا في دغاتين واني هندو جرا وان فتن اججا بشبشي نوبرا warri ustaazota eebbanutti roobsa shaashaa shambaa godha sagantaa ho'isa shaashaa shambaa godha sagantaa ho'isa. Alhamdulillahi kan arraan nu geesse umrii keenya keessa barakaanuu keesse guyyaa gaarii kanaan ka waliin nu geesse ni'imaa tolakee hin fixu tarreesse meeqatu godaanee seene dachii jala kaanis dhukkubsatee seene hospitaala kanurraa dhukkubees rabbi haa fayyisu kanurraa godaaniif rabbi haa rahmatu kanurraa godaaniif rabbi haa rahmatu. karaa qajeelumaa daandiin qabne dabaa karaa shakkiif shirkii hin qabne gonkumaa rabbiin si filatee irra si kaayyate osoo si dhorgate wayyaa kasaaraate kanaafuu yaa rabbi irra gannu dhaabi firqaa warra dharaa yaa rabbi nun didi na'uudhu billahi jedhi jalaa didi na'uudhu billahi jedhi jalaa didi. Saahiboota badaa halaalatti dheessi yoo dandeesse ammoo yaa mitii dhiheessi saahibni jallataan fitinaa siddhala yaa laytanii lam attakhid fulaanan khaliila jettee booyuun dura guyyattii qiyaamaa seenaa quba if nyaatta gaafas gaabbii hamaa ka qalbii xaliilaa ka rabbiin gabbaru waan kayrii irratti isa si jabeessu ka akkasii filadhu inni sin kasaarsu ka akkasii filadhu booda sin kasaarsu. Carraan milkii keetii barattee barsiisu qur'aanaaf hadiisa wallaala balleessu jaallan guyyaa har'aa qur'aana khattamtan baga gammaddanii baga itti geessan arraba goggogaan huruufa jammartee qaraatee jabaattee baqaraan fullaate unkan dassaalaachuu baga gammaddanii obboleewwan martu baga gammaddanii obboleewwan martu. Qur'aanni si dhibus osoo qalbiin cabsin hojiin araboota osoo sin daangessin Qur'aanni si dhibus osoo qalbiin cabsin hojiin araboota osoo sin daangessin osuma qaraatuu karaatti daankutaa ustaazanaa obsaa deebi'eetiin dhufaa jettanii qur'aanaaf waa hedduu mudattan osoo abdiin kutin qur'aana khattamtan har'a guyyaan keessanii baga gammaddanii baga itti geessan baga gammaddanii baga itti geessan. Mushurroota har'aa keessaa tokko Eeliyaasii inni walaleessaa markaza kanaati gaafa katmii qur'aanaa gaafa sargiiwwanii gaafa gaggeessaatiis takkaa biraan hafne walaloosaatiin urgeessee mi'eessa haajaa nama hundaa isiniif haa qajeelchu haajaa keessan hunda galatoomaa jaaloo galata nu biraa qabda galatoomi jaaloo galata nu biraa qabda. Beekaa Eeliyaasiin kun gaaf dur jalqabu waan fatahaa kasraa takka irraan himu waan nyaatan se'aayu ani hundan himu kutatee jabaatee huruufas baratee qur'aanatti taree iddoo kanaan gahate namni yoo kutate bakka ga'u laali baganaaf gammadde saahiba koo qaalii baganaaf gammadde saahiba koo qaalii. Namni naman galatoonfanne rabbiin galatoonfatu galatoomaa ustaadii baga gammaddanii warri qo'achiiftanis hundumti keessanii afaanitti guuraa addanaan geessanii kun ifaajee keessanii kan halkanii guyyaa guddoo galatoomaa yaa Abu Sumayya guddoo galatoomaa yaa Abu Sumayya. Qur'aana buuftanii irraan fagaatina kitaabas baradhaa addaan hambisinaa akkaataan ibaadaa hadiisaan ibsama rabbiin gabbaruulleen beekumsaan tahama tafsiira qur'aanaa ma'anaa baradhu ilmi hadiisaatiin sammuu gabbifadhu ahkaama shari'aa waa hedduu baradhu
qur'aana buusuu qofaan sheekummaan hin jirtu. Qur'aana buusuu qofaan sheekummaan hin jirtu. Barnoonni ifaadha. Ifaa akka aduu namni waa barate wallaalaan hin aadu. Daangaa Rabbii cabsee ijaan hamtuun gaadu. Daldala maasiyaa keessa ooleen bulu haraama eeggataa badiin of hin faalu. Nabaasii kajeela balaa gaafa kamuu akiraa sodaata qixaaxa dhandhamuu. Akiraa sodaata qixaaxa dhandhamuu. Markaza barumsaa yaa majlisa ilmii gaaddisa akiraa qulqulleessa jismii yaa bakka walgahii gabrittiif gabrichaa qalbii yaa bakka walgahii gabrittiif garbichaa qalbii akkan qabneef kan taate qorichaa huruufaaf qur'aana barsiiftee leenjisaa aqiidaalee sirrii gorsaa fi hadiisaa baradhuu nama ta'i kootu badii keessaa baradhuu nama ta'i kootu badii keessaa. Oliif gadi fiiguun bu'aa siif hin qabu. Namni gadi taa'ee sirriitti barate bu'aasaa firiisaa hin dhabu. Qur'aannis ni galaaf walaqadiin qabu. Yoo maasiyaan dhiisin Rabbiin namaan lola. Zambiirraa fagaadhu Qur'aanni siif gala. Zambiirraa fagaadhu Qur'aanni siif gala. Isa kam dubbadhee isa kamiin dhiisaa nutti dhangalaase ni'imaa tola isaa. Teknooloojiin tole manumaa barattaa wanni sirra jiru guuttachuu shabaka. Markaza jiraadhu yoo qabaatte kaayyoo as keessa jiraachuu hin sahinaa laayyoo. As keessa jiraachuu hin sahinaa laayyoo. Galatoomaa dhiiroo ustaazonni hunduu ofii barattanii nu barsiisaa jirtu. Dhaloota faca'ee bakka argee sirbu gandummaa wal qoodee warra wal arrabsu walitti qabdanii gorsaa fi barumsaan sammuu qaraa jirtu. Galatoomaa wallahi galata qabdanii Rabbiin hin balleessin jazaa kan keessanii. Rabbiin hin balleessin jazaa kan keessanii. Gammachuu obboleewwaniif jedhee waan hin babarreesse asirratti dhaabaa yeroon na daangeesse. Yoon gaarii dubbadhe rabbuma kiyyarraahi yoon hin dogongore nafsiif shayxaanarraahi wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.